Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Warran filadhe wajjin waadaan taasise. Faarsaa 88 yookaan 89 lakkoomsa 3. Jecha ajaa'ibaa kanaa, jecha iccitii guddaa qabu kanaa, jecha nama dhala namaa fayyadu kana kan dubbatee Waaqayyo Abbaa keenyaadha. Kan barreesse immoo nama akka yaada kootii waa jedhee Waaqayyo kan filate mooticha Daawitiidha. Maal jedheeni warran filadhe wajjin waadaa kon taasise. Amaariffaan kamarrat kwaachuu gaar qaal kilaadeen adarrakku jedhe. Egaa dhugaadhumatti jechi kun jecha cimaaf ajaa'ibaadha. Jecha kana keessatti waan guguddaa lama ilaalla. Tokko warran filadhe kan jedhu yeroo ta'u, lammaffaa waadaa kon seenee kan jedhu. Mee filatamu kan jedhu sana ilaalla. Warran filadhe wajjin jedha waan ta'eef. Egaa Waaqayyo Gooftaan keenya maal ilaalee nama filata? Madaalliin ittiin Waaqayyo namoota keessaa ilaalee adda baasee calalee filatee hojii waadaa seenu kun maal isaan ilaaleeti? Maal waan hojjetaniif? Maal waan godhaniif? Yaa maatiiwwan Waaqayyo waa hubadhaa. Namumtuu nama keessaa nama ilaalee filateetoo imaanaatti kennata. Namumtuu nama keessaa ilaalee filateetu iccitiisaa itti hima. Akkuma ta'e Waaqayyo illee namoota keessaa nama isaaf adda ba'an ilaaleetoo hojii waadaa seena. Kan biraa hojii isaa dinqiisaaf illee waama. Egaa nutis nama filannoo kana keessa galu akka taanuuf jecha mee Waaqayyo maal ilaalee nama filata kan jedhu ilaalla. Yeroodhaan mee qabxii ilaalla. Tokko yaada laphee namaa ilaala. Namni fuula ilaala, namni uffannaa ilaala, namni dubbannaa ilaala. Waaqayyo garuu yaada laphee namaa ilaala. Kanaafuu Waaqayyo yaada laphee namoota kanaa ilaalee isa ta'u ishee filatee wajjin waadaa seena jechaadha. Inni lammaffaan cimina amantii isaanii ilaalee. Inni sadaffaan qulqullummaa isaanii ilaalee. Inni arfaffaan yaada gaariif hojii gaarii isaan hojjetan, yaada gaarii isaan gumaachan ilaalee. Inni shanaffaan ciminaaf amantii isaaniif dhimmu ilaalee. Egaa walumaa galatti filannoo isaanii wantoota addunyaa kana keessa jiran nama mararsiifatan hunda caalaatti Waaqayyoon filatanii caalsifatanii waan argamaniif Waaqayyo isaan hin filata. Filatee raatee hojii waadaa seena. Filatee raatee ittiin hojii isaa dinqisiisaa hojjeta. Irra bulees ajaa'iba hojjeta jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyo warran filadhe wajjin yeroo jedhugaa ulaagaalee kana fi kanneen kanaaf kana fakkaatan kan guutanidha. Egaa nutis utuu yaada akkasii kana ulaagaalee kana guunnee argamne har'as taanaan Waaqayyo waan filachuu dhiisuuf hin qabu jechaadha. Kaleessas filachaa ture, har'as hin filataa, boris hanga addunyaan kun darbartutti Waaqayyo hin filataa jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyo meesa ittaanu immoo wajjin ilaalla. Inni ittaanu immoo waadaa kun seenee kan jedhu. Waadaa jechuun maal jechuudha? Waadaa jechuun waliigaltee waadaa kakaa kan hin jijjiramne, kan hin shaaramne, bara baraan kan turu, dhalootatti darbee kan jiraatu jechaadha. Kanaafuu Waaqayyo warra filate kana wajjin waadaa yeroo seenu waadaa hin jijjiramne, waadaa hin shaaramne, waadaa bara baraan turee jiraatu, dhalootatti darbee dhaloota kan fayyadu jechaadha. Meegaa Waaqayyo uumaan keenya jalqabee namoota baay'ee namoota keessaa filatee hojii waadaa seenaa tureera. Waadaa isaaniif seene kanas immoo dhugoomsoo fi raawwatee fi waadaan sun immoo bu'aansaa ijoollee isaaniif ta'ee hanga irraatti akka jiru mee qabxii muraasa akka fakkeenyaatti kaa'amnee ilaalla. Tokko waadaa Addaamiif Hewaaniif seename. Waaqayyo Addaamiif Hewaaniin uumama 22 keessaa adda godhee ofitti fakkeessee uume. Kennaa addaas badhaasa addaas kenneef uume. Bakka isaan jiraatan illee bakka gaarii godhee uume. Haa ta'u malee garuu dogoggorsa daabiloos isaan dogoggorseenii lafa Waaqayyo isaan kaa'e kana kufaniiru. Waggaa 100 boo'e Addaam. Waggaa 100 edda boo'e booda Addaamiidhaaf Waaqayyo yeroo inni boo'ee kadhatu waadaa seeneef. Waadaan Addaamiidhaaf seename yaa Addaam hin gaddiin hin boo'in. Guyyaa 5 walakkaatti dhala kee dhaladheen si fayyisa kan jedhu ture. Guyyaa 5 walakkaa ture waadaan isaaf seename. Guyyaa 5 walakkaatti dhala kee dhaladheen si fayyisa kan jedhu ture. Guyyaa 5 walakkaa jechuun akka lakkoomsa Waaqayyootti, akka lakkoomsa dhala namaatti garuu waggaa 5,500 booda jechaadha. Maarree Waaqayyo waadaa seene kana akkuma jedhee Addaamiif Hewaaniif kakate waggaan 5,500 sun gubbaarraa gadi irrachaa dhufee duwwaa gaafa ta'u. Maaram durba filate.
maaram durbarraa dhufee dhalate waadaa sana dhugoomsee Addaamiif ijoollee Addaam fayyisichaadha. Egaa mallattoon waadaa kanaadha durbi durbummaan ulfooftee da'uudha jechaadha. Matsaafa raajii Isaayyaas 7:14 mallattoos qaba Waaqayyo mallattoo irraa taasichaadha. Kanaafuu Waaqayyo akkaataa kanaan waadaa Addaamiidhaaf seene sana raawwatee ijoollee isaatiif immoo fayyina bara baraadha mallattoo karaa dubaroo maaramii argame kan karaa gooftaan keenya ishee dhalate kan dhufee fayyisee jechaadha. Kanaaf inni jalqabaa waadaa Addaamiidhaaf seenamee jedha. Inni lammaffaan waadaa Nohiidhaaf seename. Waadaan Nohiidhaaf seename kun lammaffaa sanyii kee bushaan badiisaatiin lafarraa hin balleessu. Kanaafis mallattoo ani siif kennu immoo sabbata koon samii irratti diriirsaa kan jedhu ture. Seera uumamaa boqonnaa 9 lakkoofsa 8-17. Waadaan inni sadaffaan waadaa Abrahaamiidhaaf seename. Waadaan Abrahaamiidhaaf seerame maal kan jedhu ture? Sanyii kee akka urjii waaqa keessaa nan baay'isa. Akka cirracha galaana keessaa ni ta'u. Abbaa saba hundumaas ni jedhamta jedhe. Mallattoon isaaf kenname immoo nannaqabaa ture. Inni itti aanu waadaa saba Israa'eliidhaaf seename. Seera ba'uu 34:27. Kunis karaa Museedhaa kan seename jechaadha. Seera ba'uu 19:5 kaasee. Maalinni kun immoo ani yeroo hundumaa isin wajjinan jirra jedhee waadaan isaaniif kenne immoo xillaatii hojjetee xillaatii kanarratti abboommi kurnan waadaa kooti. Waadaa naaf sin gidduu jiraachuu qabu jedhee kan laate kanaadha jechaadha. Inni sadaffaan waadaa Daawitiif seename. Waadaan Daawitiidhaaf seename kun immoo an mootummaa kee bara baraan jabeessee nan dhaaba. Mootummaan kee hin jijjiramu kan jedhu ture. Tokkoffaa Matsaafa Moototaa boqonnaa 11 lakkoofsa 12 Wangeela Maatewos 1:1 Luqaas 2:1. Haaluma jedhe sanaan gaa gooftaan keenya sanyii Daawit keessaa dhalate kun mootummaan isaa kan bara baraa ta'ee itti fufee jira jechaadha. Inni ja'affaan inni nuyi bal'ina goone irratti ilaallu waadaa dubaroo maaramiidhaaf seename. Waadaa giiftii keenya qulqulleetti dubaroo maaramiidhaaf seename. Giiftii keenya dubaroo maaramiidhaaf waadaan seename kun yoom ennaa jettanii edda gooftaan keenya du'a mo'ee ol ba'ee booda giiftiin keenya dubaroo maaramiin iddoo awwaalcha gooftaa keenyaarra dhaabbattee ni boossi turte ni kadhatti turte. Kanaaf gooftaanis sanee gaafa 21 itti mul'atee maal akkan si godhu barbaaddaa jedhee gaafate. Yommuu kana giiftiin keenya maaramiin maqaa kootiin namoota waan gaarii godhan cufaamatte jechaadha. Namoota maqaa kootiin waan gaarii godhan keessumatti immoo yaadanii asiboo zakkareedha. Guyyaa yaadannoo kootii yaadanii warra zakkaraniif kan beela baasan kan dheebuu baasan kan daaran kan hawwisan mana qulqullummaallee kan ijaaran isaan kana maqaa kootiin waan yaadanii waan gaarii godhan adaraa naaf fayyisi. Akka naaf fayyistus immoo waadaa naa seeni jettee giiftiin keenya maaramii gooftaa kadhatte. Gooftaanis qulqullootaaf mara faana gadi bu'ee maal akkan si godhu barbaaddaa jedhee edda gaafatee booda tokko lamaan itti himte. Matsaafa sanee Golgootaa jedhamu irratti barraa'ee kan jiru sanaa jechaadha. Hundi keessan waa'ee kanaa namni wallaaleen jiru. Haaluma kanaan gooftaan kakateef. Harmati na oosifteen gadameessanii keessa taa'een harka na baateen miilla waa'ee kootiif qaama ishee hundumaa maqaa dha'ee jechaadha. Kakadheera. Abbaa kootiin kakadheera. Hafuura qulqulluun kakadheera. Jedhee gooftaan qulqulloota mara Addaamirraa kaasee kan jiran hundumaa jaalallee gooftaa kan ta'an hundumaan kakate maqaa dha'ee kakatee jechaadha. Sirraa wadha jedhe. Egaa sagaafa sana Waaqayyo waadaa seeneef yoom raawwate ennaa jettanii guraandhala gaafa 16 raawwateef mirkaneesse. Ni mirkaneesse. Guraandhala 16 jechuun Yekkaatit 16 jechaadha. Akkamittiin ennaa jettan balaa isaaf nama jedhamu maqaan isaa jalqabaa Simoonidha. Namni kun nama Waaqayyooti. Nama dubaroo maaramii jaallatudha. Nama Abrahaamiin jaallatudha. Nama waan Abrahaam hojjetellee hojjechuu nama jaallatu ture jechaadha Simoon kun. Egaa seexan nama jaajiin akka Abrahaam ta'ee Waaqayyoon hin gammachiisa. Waan Abrahaam hojjedheen Waaqayyoon gammachiisa jedhee waan yaaduuf seexan nama jaajiin kun gara abbaa kanaatti Sillaasee fakkaatanii dhaqan. Kan dhaqanii nuti Sillaaseedha abbaa ilma fura qulqulluudha. Kanaaf ati yeroo hundumaadha akkuma Abrahaam hojjechuu barbaadda. Nutis akkuma Abrahaam mana isaatti nu simate nu immoo eebbisni si eebbisuu dhufne ittiin jedhan. Garuu maalidha? Seexan nama jaajiidha. Egaa seexanni wanta hin fakkaanne jiru. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 13-14 irratti ergamaan dukkanaa ergamaa ifaa fakkaachuudhaan nama dogoggorsaa akkuma jedhe san kunoo amma gaa Waaqayyoon fakkaatanii gara isaa dhaqan. Gaafa dhaqan garuu inni irratti qorannoon geggeessine gowwummaa isaatiin maal jedhan
Egaa akkuma Abrahaam mucaasaa tokkicha aarsaa godhee nu dhiyeesse atis aarsaa godhi qali mucaa kee tokkicha qabdu nu dhiyeessitiin jedhan. Mucaa kana dhuguma se'ee raatee qalee dhiyeesse. Gaafa qalee dhiyeessu duratti nyaadhuutii nuu kenni jedhan. Mucaasaa kana nyaate. Achumaan akka inni yeroo hundumaadha biddeen hin nyaanne akka inni nama duwwaa nyaatu taasisanii jalaa miliqaniidha. Gaafa sanarraa kaasee mana isaa keessa kan jiru nama nyaachuu jalqabe, ollaa isaa nyaachuu jalqabe. Kanaan booda gaa maqaan isaa beekame maa jedhame isa nama nyaatu jedhame. Balaa isaaf jechuun namicha nama nyaatu jechaadha. Jecha Giiziiti. Maqaan isaa inni jalqabaa Simoonidha. Balaa isaaf jechuun namicha nama nyaatu. Kanaaf addunyaa keessatti hin beekame. Kanaafuu gaa utuma deemee nama nyaatu, wajjeessee nama nyaatu nama 78 nyaate. Asirratti hubadhaa jaallatee miti namichi kun. Seexanni waan dogoggorseef, seexanni waan itti fakkeesseef akkana ta'e jechaadha. Egaa namni kun utuma deemee nama nyaatu namni hundumtuu baranii ofirraa utuu ari'anii innis illee utuu yaadda'ama sodaachaa utuu deemu dhumarratti gaafa yeroon isaa ga'ee Waaqayyo gara fayyinaatti isa waamu namicha qaamni isaa tokko ciccitaa ta'e namni hundumtuu irraa goree darbu tokko dhaqee itti ba'e. Nyaachuudhaaf jedhee madaa namicha kanaa ilaalee immoo jibbeerra dhaabate. Namichi kun immoo akkana jedha hadaraa dubaroo Maariyaam, hadaraa haadha Maanu'eel, hadaraa haadha Fayyisaadhaa, hadaraa haadha keenyaa dubaroo Maaramiidhaa, hadaraa maaloo bishaan qabda taanaan na obaasii an dheebuun na ajjeeseraa jedhe. Yemmuu kana sammuutti deebi'ee jedha. Maqaama giiftii Maaramii gaafa dhaga'u sammuutti deebi'ee ani maalan ta'e kaleessa dubaroo Maaramii zakkaraan ture arra eessan jira arra maalan fakkaadhaa idda jedhee booda hin gaabbee jedha. Maqaama kana dhaga'ee gaabbe. Seexannis gaafa maqaa kana namichi itti waamu irraa baqatte jedha. Namicha kanaaf harka isaatti bishaan kana cobseef jedha. Egaa namichi kun bishaan sana nuun illeedha. Harkuma isaa tasaasira seetu dhugelleedha jedha. Idda sanaa booda haati Waaqayyoo giiftii Maaramiin waan gaariidhaan si haa yaadattu gati lubbuu siif haa ta'u ittiin jedhe. Idda sanaa booda gaabbiitti galee akka nama nyaachaa durus bare akka dogoggoris bare gaabbii galee jedha. Gaabbii galee hin boo'e. Maaltu akkas na godhe jedhe. Kanaaf namni hundumtu na jibbaa iddaa'e. Kana booda gaa namattis hin mul'adhu jedhee waashaa tokko keessa seenee jedha. Waashaa sana keessa taa'ee boo'ee kadhachuu jalqabee jedha. Gaabbii galee deebi'ee jechaadha. Egaa hubadhaa Waaqayyo kaleessa waan hamaa hojjechaa turanii boodarra gaabbanii yoo of dhaananii yoo Waaqayyoon kadhatan Waaqayyo keenya dhiisaadha. Haxxummaa seexanaa beeka waan ta'eef. Matsaafa Raajii Hisqeel boqonnaa 18 lakkoomsa 22 irraa kaastanii yoo dubbistan akkana jedha. Namni tokko duran waan gaarii hojjechaa ture boodarra immoo deebi'ee hamaa yoo hojjete gaarummaan isa jalqabaa sun hin lakka'amuufi yoo immoo boodarra gaarii hojjechaa ture boodan immoo deebi'ee duraan hamaa hojjechaa ture deebi'ee immoo yoo gaabbii hojjete hamaan duraa sun dhiisameefi isa xumura irratti inni waan gaarii hojjetetu lakka'amaafi jedha jedhe booda lakkoomsa 30-32 irratti andu'a namaan barbaadu jedha Waaqayyo keenya galanni maqaa isaaf haa ta'u. Andu'a namaan barbaadu jedha. Kanaafuu Waaqayyo andu'a namaan barbaadu jedhee akkuma kakatu kana karaa adda biraa immoo kakuu haaraa keessatti wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoomsa 42 irraa kaastanii hanga 43 yoo dubbistanii ilaaltan waa'ee namicha shiftaa sabara mirga gooftaatti fannifamee sana caafamee jira. Namichi inni mirga gooftaatti fannifame maqaan isaa Xiixoos jedhu sun mana namaa gubaa ture, nama ajjeesaa ture, nama saamaa ture. Dhumarra garuu fannoorra dhaabatee sa'aatii dhumaarratti mootummaa kee keessatti na yaadadhu jedhee waan kadhateef hunda dura qulqulloota xoomanii kadhachaa turan dura mootummaa Waaqayyootti dhiiga Kiristoos hin chappifamee galeera. Egaa akkuma ta'e namicha ammaa kunis yoo gocha kana fakkaatu tun beekin kan raawwate yoo ta'e illee maal godhe jechaadha waadaa seenee gaabbii galee waan kadhateef kadhannaa giiftii keenya dubaroo Maaramiidhaan fayyuu danda'eera. Akkamittiin yoo jettan battaluma sana du'e gaafa du'u lubbuu isaa fuudhanii gara Waaqayyootti geessan. Yommuu kana ergamoonni hammootaa ergamoonni dukkanaadha warri hamaa hojjechaa turtan lubbuun kun keenya si walitti geeffanna gaafa jedhan. Waaqayyo immoo ergamoonni Waaqayyo immoo hati Waaqayyo immoo ayi lubbuun kun dhumarratti gaabbii galeera. Gaabbii galee kunoo qophaa'eera gara si'ool dhaquun qabu gaafa jedhanii hojiin hojjetame haa madaalamu gaafa jedhanii kadhannaan giiftii Maaramiidha gara hojii gaariin hojjete sanatti waadaan sun immoo yaadachiiftee gooftaa kadhatte egaa jaallatee akka hin taane sitti himteefi egaa waadaa giiftii keenya Maaramiidhaan namichi kun liifatama argatee akkuma shiftaa mirga gooftaatti fannifamee mootummaa Waaqayyoodhaaf ta'ee jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo
waadaan waaqayyo warra jaallate wajjin seenu galgala namaa bareecha xumura namaa bareecha keessumaa keessatti keessa deebii 29 seera keessa deebii 29 lakkoomsa 14 gubbaa irratti waadaan waaqayyo warra qulqullootaa wajjin seenu warra cubbamootaaf silayyuu warra cubbamootaaf warra jallootaaf warra boodarra immoo gaabbii galanii deebi'aniif waan ta'eef egaa waadaan giiftii keenya dubaroo maaramii waadaa hundumaarra immoo ni caala waadaa hundaarra caala kanaaf egaa maqaan ishee maal jedhame kidaana mirahat jedhame kidaana mirahat asirraa kaasee haadha waadaa araaraa waadaa dhiifamaa jedhamee jechaadha kanaaf kidaana mirahat jechuun giiftii maaramiidha Yekkaataa 16 dhiifama ammaa kanarraa kaasee haadha waadaa dhiifamaa waadaa araaraa jedhamee jechaadha egaa dhumarratti waaqayyo waadaa seename sanaadhaaf jecha warra sila itti murteessuudhaaf jedhaniisa seena tokkoon sinii gabaabsee dabalee gabaabsa akkana jedha matsaafa Iyyaasuu boqonnaa 9 lakkoomsa 15 hanga 16 irratti akkas jedha warra gabaa'ontu Iyyaasuun gaafa inni dhufaa jiru gaafa arganii deemanii dhaqanii qalqalloo moofaatti biddeen shaaggataa dhaqatanii caammaa moofaa kaata'ee dhaqanii fagoodhaa dhufnee adaraa nuyi sitti araaramne jiraachuu barbaannaa warra kaan faana nun balleessinii adaraa jedhanii raatanii maanguddoon isaanii fala falatanii mala malatanii dhaqanii Iyyaasuun kadhataniidha. Iyyaasuunis akka isaan fagoodhaa dhufanii jedhaniitti dubbatan sana argee yeroo manaa kaan caammaan keenya kun haaraa ture karaa irratti nu jalaa moofa'ee uffannaan keenya illee qulqulluu ture karaa nu jalaa xuraa'ee biddeenni nun galaa fudhannee dhufne kun ho'aa ture karaa irratti nu jalaati kun akkas ta'e jedhanii gaafa jedhan bakka dhaqaa yeroon dhufee biyya keessan bira ga'u ba'aa dhaabadhaasin biyya keessan hin rukutu dhiifama sinii godheera jedheedha nuu kakadhu jedhaniidha waadaa nuu seeni jedhaniidha yeroo dhuftee nu bira geessu akka nu hin balleessine akka nu hin ajjeefne adaraa maqaa waaqa keetiin waadaa nuu seeni jedhanii kadhataniidha yommuu kana Iyyaasuunis maqaa waaqayyo waaqa Israa'el jedhee maqaa waaqayyo waaqa abbootii keenya kan Abrahaam Yisihaaq Yaaqoob jedhee waadaa seeneef waadaa kana fudhatanii gammachuudhaan galan waadaan kun maal kan jedhu biyya keenya yeroo dhuftu hin balleessin ijoollee keenya hin balleessin qabeenyaa keenya hin balleessin jaarsaaf jaartii keenya hin balleessin waadaa nuu seeni nu sitti araaramneerra jedhanii kadhatan jedha akkuma isaan jedhan kana maatiiwwan waaqayyoo Iyyaasuun waadaa isaanii kana galeef guyyaa tokko booda garuu jarra deebi'anii galan guyyaa tokko booda jara bira ga'e gaafa gaan jarracha as ba'anitti gaafa gaan warra gaaficha waadaa wajjin seenedha fagoodhaa dhufne jennee dheengadda amaana goyoomsaneedha nun dhiiftu jennee sodaanne akkana jennee adaraa ammas waadaa kee yaadadhu ittiin jedhaneedha Iyyaasuun waadaa sanaaf jedhee jalatti hin buuneedha warra waadaan sanan seenne garuu warra waadaan seessifanne garuu badduu baasee bitee jara kan ittiin buuneedha agartanii jarana bu'aa waadaan qabu egaa waadaan giiftii keenya dubaroo maaramiyoo warra isheedhaan waadaa ishee yaadachiisan waadaa kee ilma kee nu yaadachiisi jennee warra kadhannoo ammam nu hafayyuuf ture kanaaf waaqayyo kaleessa warra filate wajjin akkuma waadaa seenaa ture waadaa sanaan immoo fayyisaa eebba laachaa fi jireenya laachaa fi galgala isaanii bareechaa akka ture nuti sarra waadaa kana gaafa yaadannu eebba giiftii keenya maaramii irraa argannaa jireenya baraa baraa argannaa jechaadha kanaafuu warran filadhe wajjin waadaan seene egaa Yekkaatit 16 guyyaa itti waaqayyo waadaa giiftii keenya maaramiidhaaf seene sana dhugoomsee ittiin balaa isa biin fayyiseedha faarsaama 88 yookaan 89 lakkoomsa 34 gubbaa irratti maal jedha an waadaan seene sana nan dhugoomsa nan raawwadha hin hanqisu hin dhiisu jedha waaqayyo faarsaa 88 yookaan 89 lakkoomsa 34 gubbaa irratti የገባሁትን ቃል ኪዳን አላፈርስም አጸናለሁ jedha ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይሁን መቃሳቲፍ ገለኔ ሀተው ከናፉ ዋዳ ከና ያዳቹን ጋር ዋዳ ጨብስናን ገሩ አባን ዋዳ ጨብስ ገሩ ኢሳፍ ገዴዳ ሲና tokkos nitti min gabaabsa gaaf tokko qeerransaa fi re'ee tolitti ba'an jedhan qeerransaa fi re'een olitti ba'anii jennaan utuu isheen nyaachaa jirtu nyaachuuf gaafa jedhu baqattee boo'u jette jennaan qeerras akkana jedhe yaa re'ee nanaa jedhe anoo sin nyaadhu siin kakadha waadaan sii seena nan sodaatin jedhe wajjin caakkaa kana kee jiraannaa jedheen yommuu kana re'een waadaa naa seeni kaa jette maqaa waaqayyo isa jiraataan sin nyaadhu
yoon si nyaachuudhaaf jedhe immoo Waaqayyo naa ajjeesuu kana sii kakadheera maqaa Waaqayyootiini jedhe. Bakka amma edda waadaa seensifatteeti olejjin dhibantaa ta'anii jiraachuu jalqaban. Utuma jiraachuu jalqabanii gaaf tokko inni waan nyaatu dhabe. Isheen garuu baala kanas maal kanas hin nyaatti waan ta'eef garaan ishee kun hiita'ee bareede. Yommuu kana yeroo isheen muka kana nyaattu amma tuuni foon na bukkee jiruun ani immoo qoqqodu'aa amma innaa waadaa kana cabse maaltu maal ta'a jedhee yaade yeree jedhe waadaa seenan yoo cabsan maaltu maal ta'a jedhe. Eenyuudhaan ba'a cubbuunsaa jedhee gaafannaan ilmoodhaan ba'aa jettee deebifte. Ilmoodhaan ba'a jedhu jettee deebifte. Maal egaa immoo ilmoo koodhaan ba'a erga ta'e anarra nyaadhe bor ilmoo kootiin yoo ba'e maal ta'a jedhe. Waan an kana dubbachuu barbaaduuf abbooliin keenya waadaa isaan seenan ilmoo isaanii kan gargaarudha. Ilmoo isaanii kan fayyisuudha. Sanyii isaanii kan fayyisuudha. Ilaalaa inni immoo waan jedhu ani immoo har'a nyaadhe bor ilmoo kootiin immoo wanti beerra ba'e dhimma kootiire jedhee itti taalee qabachuudhaaf jedhe. Ilma koo na ba'u yaadaan sun jedhee yakki sun jedhee isheen immoo jalaa shartat gaafa jettu achi gaafa gad deebi'ee dhufu gobaatti dirmee gobaan marrummaan isaa keessa bu'e. Marrummaan isaa keessa bu'e diramee gaafa dhaabatu maali yaree'ee jedhe maali yaree'ee silaa yoo waadaa cabsanii ilmoodhaan ba'an jenne ati kunoo innoo ammuma naan ba'e anoo ilmoo koof jedheen turelleedha jennaan kana ba'een kee hojjete maalitti beettaree saabbaan kee hojjetetu siin ba'e kaa jettee jedhama. Jarana abbootiin keenya waadaa isaan Waaqayyo hojii dhaabsinan sun nuuf eebbaaf ta'e jireenyaaf ta'e fayyinaaf ta'e waadaan Addaam, waadaan Nohi, waadaan Abrahaam, waadaan saba Israa'el, waadaan Daawit kan nama dhubu kan Daawit sun yeroo Solomoon yakka hojjetu Waaqayyo maalittiin jedhee silaallee sin balleessan ture garuu abba'ee keef waadaa seeneera sababa waadaa abbaa keetii si dhiisedha jedhee jedha. Waan nu barsiiseef waan nu gorseef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wasbaata Lexaabiyeer ayyaana gaarii haa ta'u.